simbira jiruun guyyaan har'aa kan keeti jedhani. Say to your neighbor, today is your day. Zare anta kan ነው. Sagalee tokko sinii dubbiseeni. እስቲ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቃል አነብላችሁና xinnoo sin tajaajila. ትንሽ አገለግላችኋለሁኝ። Isaayaas 66 Take out from Isaiah 66 lakkoofsa tokko kaaseen dubbisa. from verse 1. Waaqayyo bantii waaqaa teessoo kooti lafti ejjeta miilla kooti eessatti mana naaf ijaartu iddoo boqonnaa kootiis eessa kana hundumaa harka kootu hojjete wanti kun hundinuus akkasumaan ta'an ani garaasa gaddeebi'aaf hafuura cabaa garaasa yemmuun itti dubbadhu oollatu nan ilaalaidha. Garaasa gaddeebi'aaf garaasa cabaa yeroon itti dubbadhu oollatu maalan ta'a nan ilaala. God says, I will concern the broken and the contrite spirit that will tremble when I speak to it. Garaattiin waaqayyotti dhiyaatan jedhee waa xinnoo sunitti haasa'a. So I will talk to you from the subject entitled The Heart by Which You Approach God. Garaattiin waaqayyotti dhiyaatan. ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብበት ልብ. Waaqayyo wayyaa laala miti. እግዚአብሔር ልብስን አይመለከትም. Waaqayyo qaama keenya poozishinii nuyi qabnu sana nama biratti isa laala miti waaqayyo. እግዚአብሔር በሰው ዘንድ ያለንን ቁመታችን ወይንም ቁመናችን አይደለም የሚመለከተው. Namni wanta ittiin ilaalu waan baay'ee qaba. ሰው ሰውን የሚመለከትበት ብዙ ነገሮች አሉት. Waaqayyo garuu maal ilaala? እግዚአብሔር ግን ምንን ይመለከታል? Garaa ilaala. እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል. Konnekshinii waaqayyoo inni guddaan ትልቁ የእግዚአብሔር ትስስር laphee keenya yookaan garaa keenya wajjin. ከልባችን ጋር ነው. Laphee keenya wajjin. ከልባችን ጋር ነው የእግዚአብሔር ግንኙነት. Kutaa amma ilaaltan keessatti በአሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል samaayin teessoo kootiidha. ሰማይ ዙፋኔ ነው. Lafti ejjeta miilla kootiidha. ምድር የእግሬ መረገጫ ነች. Eessatti mana naaf ijaartu iddoon boqonnaa kootii eessaa jedha waaqayyo. የት ነው ቤት የምትሰሩልኝ ማረፊያዬስ የት ነው ይላል እግዚአብሔር. Waaqayyo mana dhabeetu mana nama harki namaa ijaaru barbaade. እግዚአብሔር ቤት ጠፍቶት ወይንም ማረፊያ አጥቶ ነው ሰው የሚሰራውን ቤት የፈለገው. Waaqayyo iddoo dhabeetu mana namni ijaarutti galuu barbaade. እግዚአብሔር ስፍራ ማረፊያ አጥቶ ነው የሰውን እጅ ስራ ቤት የፈለገው. Miti. አይደለም. Waaqayyo mana harki namaa ijaare barbaada miti. እግዚአብሔር ሰው ሰራሹን ቤት ፈልጎ አይደለም. Garaa laphee namaa barbaada waaqayyo. እግዚአብሔር ልባችንን ነው የሚፈልገው. Garaan inni barbaadu kun garaa akkamiiti? እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብ ምን አይነት ልብ ነው? Garaa gaddeebi'aa. Contrite spirit. Mee garaa gaddeebi'aa jedhame? Yaa garaa gaddeebi'aa jechuun የተዋረደ ልብ ማለት garaa of tuulummaarraa bilisa ba'e jechuudha. ከትምክት ነፃ የሆነ ልብ ማለት ነው. Anummaarraa እኔነት anasa jedhu sana. እኔ ከምለው ልብ ነፃ የሆነው Anasa jedhu sana. እኔ የሚለው Nan beeka nan caalaa. እኔ ያውቃለሁ እኔ Nakkana godhee እኔ ነኝ ያደረኩት. laphee iitawaa sanan barbaadu waaqayyo. ያበጠን ልብ አይፈልግም እግዚአብሔር. Maal jedha beektu fakkeenya 16 lakkoofsa 2 dhaqaa dubbisaa. መጽሐፍ ቅዱስ ከምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 ላይ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? Waaqayyo of tuultota hin ciigaa'edha. እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል. Ilaalame namni ani nama guddaadha jedhee nama biratti iita'u waaqayyoon biratti immoo maal ciigaamaadha. ያ ማለት Nama biratti ol jedhanii waaqa biratti ciigaamu waaqayyo nama hooshu. በሰው ዘንዳ ከፍ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ከመዋረድ እግዚአብሔር Baay'een immoo nama biratti ciigaamanii waaqayyoon biratti ol jedhanii mul'atu. ብዙዎች ደግሞ በሰው ዘንዳ ተዋርዶ በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ ከፍ ብሎ ይታያሉ. Mee sagalee tokko isinii dubbisa. እስቲ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቃል አንብብላችሁ. Isaayyaas 57 Let me take from Isaiah 57 lakkoofsa 15 kaasee from verse 15. yoo dandeessan duuka dubbisaa. Read it with me if you can. Ani inni ol jedhaan guddaan bara baraan kanan jiraadhu. Maqaan koo qulqulluu kan ta'e iddoo ol kaadhaaf iddoo qulqullaa nan jiraadha. Iddoo ol kaadhaaf iddoo qulqullaa nan jiraadha. Warra garaan isaanii cabeef warra gaddeebi'anii wajjin nan ta'a. Ameen jettuu hiitanii? Wajjinin taa'edha waaqayyo. Warra gaddeebi'ootaa wajjinan ta'a. Isaanii wajjinan jiraadha. ምን ያህል ከፍ ያለ እግዚአብሔር inni qulqulluun ቅድስናው የማይታማ
qulqullummaan kan hin hamatamne ol ka'ee bara baraan kan jiraatu kun wajjanan jiraadheedha warra biyya bulchanii gurguddoota sooressota addunyaadha miti warra yaada gaddeebi'aa qabanii wajjin maalantaa nan jiraadha waaqayyo akkasii wajjin jiraatu fira waaqayyo ta'uu yoo barbaaddan garaa gaddeebi'aa qabaadha እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዲኖር ከፈለጋችሁ የልባችሁ ተራራ ዝቅ ይበል That is why the Bible says for thus saith the Lord one who is high and lifted up who inhabits eternity whose name is holy I dwell in high and holy place and also with him who is of contrite and lowly spirit to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. So if you want to God to abide with you, to God to be with you, have a contrite and a lowly spirit. Farsa ibbas soddomi saddeet lakkoofsa 6 mena duka dubbisa waaqayyo akkas ol kayeetu majiru ammam sinan gaafadhe amma ol kayee jira Bekama waaqayyo akkas ol kayeetu majiru warra gaddeebi'an immoo hin ilaala warra of guguddisan garuu fagootti beekayda dhageessanii waaqayyo akkas ol kayeetu jiru ምን ያህል ከፍ ሆኖ እያለ የተዋረዱትን ደግሞ ያያል አክስ አማን ol kaye jiru ንብሰማ garuu gaddeebi'oota maal taa'edha hin ilaala ijji waaqayyo yeroo hundumaa akkas hin ilaalu garaan keessa yeroo hundumaa waaqayyotti dhiyaate waaqayyo fira keessan akka ta'u yoo barbaaddan gaarri isin keessaa sun gada jedhu maqaa Yesuusiitiin የእግዚአብሔር አይን በእናንተ ላይ እንዲያርፍ የእግዚአብሔር ልብ በእናንተ ላይ እንዲሆን ከፈለጋችሁ በሕይወታችሁ ውስጥ ያለው ተራራ ዝቅ ይበል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመዝሙር 138 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር በከፍታ ስፍራ ቢሆንም ዝቅ ያለውን ይመለከተዋል ትዕቢተኛውን ከሩቅ ያውቃል ይላል ለማፋስነት ምን ስኒ ይከራል ለተኛውን ልንገራችሁና ልጸልይላችሁ ጋራ waaqayዮ ይላሉን ለማፋን እግዚአብሔር የሚመለከተው ልብ ሁለተኛው ጋራ ጫባ የተሰበረ ልብ ነው ጋራ ጫባ የተሰበረ ልብ ጋራ ማለት እንጀደ God concerns ጋራ ጫባ ጀቹን the broken heart yeroo waaqayyotti dubbatu the broken heart is to mean garaa jabaatee kan hin dhaabbanne the heart that will not be bold fuula gooftaatti kan ollatu to appear in the sight of God sodaa waaqayyoo kan qabu that has lafa namni nama argutti nama arginetti waaqayyo na argasa jedhu fear of the Lord garaa cabaa kan of hin qabne kan of hin hiine dura waaqayyootti lubbuun በእግዚአብሔር ፊት የሚያፈስ garaa waaqayyoon duratti kan maal godhu dhangalaasu garaa cabaa waaqayyo aarsaa caalaa garaa cabaa barbaada እግዚአብሔር ከመሰዋዕት ይልቅ የተሰበረ ልብን ነው የሚፈልገው waaqayyo aarsaa caalaa garaa cabaa barbaada ከመሰዋዕት ይልቅ የተሰበረውን ልብ ይፈልጋል garaa cabaa የተሰበረውን ልብ መረጋ ዱብሳ ፋርሳ 51 ለኮብሰ 16 መዝሙር 51 ቁጥር 16 እዩ ያ waaqayyo jedham ዳዊት ጌታ ሆይ ያለ አርሳ ኢየሱ ኮተትን ገመዱ ሄዳ በመሰዋዕቴ ደስ አይልህም ሜና ዱከ ዱብሳ ቀልምስትን ቶሉ አርሳ ኢየሱ ኮተትን ገመዱ አፉሪ ያደ ጫባ አርሳ waaqayዮን ብረት ፍዳተማዳ ያ waaqayዮ አቲ ጋራ ጫባዳፍ ቡላን ትፈቱ baka waaqayyo garaa cabaa maal godhu intuffatu garaan cabaan immoo aarsaa caala waaqayyo maal barbaada ከመስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔር ምንን ይፈልጋል የተሰበረ መንፈስ አርሳ ጫላ ቀልመስ ኔሲታን ጫላ ጋራ ለጴ ከሰኒሰ ጫባ አፉረ ቡላ ሰነ barbaada waaqayyo than the sacrifice you present in his sight God concerns your broken heart አርከበታ ለጴ ረካ ግራ እጃችሁን በልባችሁ ላይ አድርጉ አርከ ምርጋሉ ካሳ ቀኝ እጃችሁን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር አንሱ ጎፍታዬ ዳና ወጅን ጌታ ሆይ አኔ ደዳባዳ እኔ ደካማ ነኝ ጋራት ይቀብዱ ሰነ ቀባችሁ ነን barbaada አንተ ያለህን ልብ ፈልጋለሁ ኢየሱስ ጋራ ስትዲያት ጋራ ጫባ የተሰበረ ልብ ጋራ ገደቢያ የተዋረደ ልብ ናከን ስጠኝ ነመ ብረት ፍዳተሜ
በሰው ዘንድ nama biratti jaallatame አግኝቼ sibiratti ciigaamuun barbaadu ባንተ ዘንዳ yaada garaa koo fayyisi ልቀላል ፈልግም garaa keenaa kenneedha ልብህን ስጠኝ karadha daqiiqaa tokko waa'ee garaa keessanii pray just pray for a minute about your heart karadha keep praying to the Lord ጸልዩ ስለ ልባችሁ karadha ጸልዩ pray to the Lord say to the Lord oh Lord give me your own type of heart the heart that will not be against you the broken heart and the contrite heart that you search for that you look for ጌታ ሆይ የምትፈልገውን ያንተ አይነቱን ልብ የተሰበረን ልብ ስጠኝ pray ጸልዩ ቅረዳ maqaa ኢየሱስ ክርስቶስ ilma waaqayyoon እግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም waaqayyo fagoo miti dhiyoodha እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው garuu waaqayyo irraa kan nu fageesse yaada garaa keenyaati ግን የልባችን ሐሳብ ነው ከእግዚአብሔር ያራቀ isiniif waaqayyoon gidduu goree kan gargarsin baase yaada garaa keessanii sana እናንተና gaara laphee keessan irra jiru መካከል የገባው laphee jabeenya laphee keessan irra jiru dhiiga olichaan sinirraa adda baaseera በበጉደም sinirraa adda baaseera ከእናንተ ለይቼዋለሁ sinirraa adda baaseera ለበደንዳነት sinirraa adda baaseera ለበደንዳነት ለየው ከእናንተ sinirraa adda baaseera ለየው ከእናንተ sinirraa adda baaseera ለየው ከእናንተ garaa ኢየሱስ ክርስቶስ qabaataa ture sana siniif haa kennamu የኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ይኑራችሁ kadhattanii akka dhageessifattan ጸልያችሁ እንድታሰሙ waammattanii akka siniif hawwaatu ተጣርታችሁ እንዲመልስላችሁ lapheen keessan ammaa kaasee hasirratu dhiiga Yesuus ልባችሁ ይስተካከል hasirratu ልባችሁ ይስተካከል hasirratu ልባችሁ ይስተካከል hasirratu ልባችሁ ይስተካከል jibbaarraa bilisaa ba'u ከጥላቻ ነፃ ይውጣ ammeenyarraa bilisaa ba'u ክፉ ነፃ ይውጣ jallina qabachuurraa bilisaa ba'u ክፉን ከመያዝ ነፃ bilisaa ba'u ነፃ ይውጣ of tuulummaarraa bilisaa ba'u ከትዕቢት ነፃ ይውጣ laphee jabummaarraa bilisaa ba'u በደንዳናነት bilisa ba'a ነፃ ይውጣ bilisa ba'a ነፃ ይውጣ bilisa ba'a bilisa ba'a bilisa ba'a humna dhiiga Yesuusiiti በበጉደማ ኃይል ነፃ አውጡ isinii ta'eera kana amantaa ሆኖላችኋል ካመናችሁ thank you Kristiyaanummaan waggaa dheeraa waldaa keessa jiraachuu miti. ክርስትና ለረጅም Kristiyaanummaan faarfataa lallabaa raajii ta'u miti. Kristiyaanummaan jijjiirama lapheeti. ክርስትና ለረጅም ዓመታት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖር አይደለም ክርስትና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማገልገል አይደለም ነገር ግን የልብ ለውጥ ነው Meerratto jedhaa kana hin ilaaltu bu'aasaa. በዚህ ላይ ስሩ እስኪ ውጤቱን ታዩታላችሁ Sinaa eebbisu.